مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان نجايا نودو في كونو رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان باتي رمضان باتي جبدورة يا باتي بنمتو جنني هلان تهولا نزابات التيس شوفا ور خجيلا جنة الفردوس راقبو خجيلا صدا ربي راقبو ربي نهاتاسسو نمني ربي مالي درجة إسي بيهو ينجرو يرو رمضان قفامتي يرو هندا والحمدشون اور كالاجل نمني رمضان أفاني قبو نمالي أمچو حرامي قرو كيزي انده ربي نمجرا رمضان قفامتي كيزم انده ربي نواقع جلتو هندو مخين ياو ربي نواقع جلتو ربي نمو والجالة ربي نواقعو ربي قمتين ينوا بلسو أبلو كالجي أبلو كنجي أنا فراديسني تربي قبا هذا ربي قبتين نمو ديمودا يارو رمضان قفامتي يارو مهنداو نمي توكو والكبجو قبا مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما حركة فنيدا وتوتا هدوتوتا ماتي channel كينيا جرى جرتو لجني كيسان بدالا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا في هردوتوتا جرتو نقوم قبضني الحمد لله. Baga bati jaalatamtu kabajamtu ji'a kudha lama keessa jiini tokkoffaan kuni ji'a kabajamaa jaalatamaa akkaan ummata musliimaa biratti fudhatama qabu. Ramadaan Kariim, Ramadaan Mubaarak. Baga gammaddan, baga gammanni. Baga ittiin isin geessiniin jennaa, baga waliin nu ga'e. Warra amatu nagayaan sooman rabbi nu haa godhu amataan rabbi nagaan nu haa fidu umrii nu haa dheereysu. Ramadaana khayri rabbi nu haa godhu. مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان نجايا نودو في كنو رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان يا باتي بنمتو جنني هلا تهلا نزابات التيس شوفا مؤمن نجمدي رمضان دهنان حلقمكم دبجا أصوته الرفدا دعوتوتا هدوتوتا كينيا وري بي عربا جرتانيس بي أوروبا أمريكا جرتانيس أفريقيا جرتانيس akkuma jirtanitti rabbii keessan sodaadhaati soomana keessan salaata keessan jabeeffadhaa akka rabbiin jeesanitti salaataa soomanaa isiniin jenna akka mataa riyyatti badiin isinitti balleesseef dhiifama guddaa isin gaafadha dhiifama naa godhaadha jiini kun ji'a lolli oonfii diriin araaramaa hulaan azaabaa cufaa tajannataa banaati. Kanaafuu anilleen akka dhiifama naaf gootan dabalumaan isin gaafadha. Anilleen akka dhiifama naaf gootan. Ana qofaa miti yaani jiini kun ji'a baati araaramaati akka namni hundinuu yaani waan kanaan balleessee osoo hin jenne namni hundinuu ofii walii godhee namni wallola qabu hundinuu akka dhiifama walii gootan asumaanuu isin gaafadha. Namni keenya akkuma beekamu walitti aaraa baay'ee takka namni keenya walitti aaraa walitti waanyaa hissii adda addaa walitti yaada nagaa ofuma isaati akkanumatti lafumaa kan namni keenya wal jibba nu qofaa miti namoonni walitti aarii qabu akkuma beekamu muslimni yeroo yoo karaa sirriitiin soomana kee soomantee salaata keetii salaattee yoo salaata dhiisuu baatte dilii rabbiin namarraa dhiqaa kajarraniin dhaga'ee soomanni dhufu kuni shaawuriidha jedhan. Isinis garaa qulqulluudhaan soomanuu barbaadanii akkanatti kunoo faamilii teenya wajjin baay'annee mana kutaa takkitti tana guunnee akkanatti ta'aa jirra. Kanaaf Oromoo teenya baay'ee takka isin jaalannaa. Oromoo teenya Oromoo Musliimaa qofaas miti. Oromoo Kiristaanaa, Oromoo Waaqeffataa hunda keessanuu isin jaalannaa. Oromoon tokko eenyuyyuu gargaara addaan nun baasuu warroonni kiristaanaa fi waaqeffataa taatanis yoo soomanuu baattanis akka isin soomana kana soomana Oromoo teessan Oromoo Musliimaatiif dhufe kana akka isin wajjin kabajanii akka walitti aantaniin mana manarra deemtanii wal gargaartan abdii isinirraa qabna wal jaaladhaa rabbiin nagaa isinaa godhu tokko rabbi isinaa taasisu ramadaana kana ramadaana khayrii rabbi isiniif haa godhu ramadaana ibaadaadhaan guutan fuul tahee rabbi isiniif haa godhu daawwattoota hordoftoota keenya isinin jechuu barbaada hedduu takka galatooma Oromoon akkuma walis jaalatu walis jibba kanaafuu waa baay'ee dubbachuurra waan xiqqoo tokko dubbannee saba keenya kanaaf yoo dabarsine irra wayyuu
irra wayyu jenneeti nutilleen kaameraa kaayennee haasawaa kana jalqabne. Kanaafu namni keenya kun wal tuttuqaa wal jibbaa walirraa haasawaa osuma waan takka illee waliin goone wal jibbeetu malagaa walirraa haasawaa hojjuma tokko qabufaa fi tokko jibbaa akkuma naannoo nuti jirru kanaati akkuma biyyatti nama keenya harkaa turreesi waa baay'ee namni keenya walitti balleessa. Jiini kun ji'a garaa qulqulluudhaan kabajanii kanaafuu akka isin hundinuu waliif dhiifama jettaniiti waliif irra futtan dhiifama gubbaa jechuu miti dhiifama keessan walii jettanii fixattanii akka waliif irra dabartan jaalalaa fi kabajaa gammachuudhaan isin gaafanna. Akka mataa kiyyaatti nama baay'eedhaan walitti balleessine nama san hundaa'u irra deemeetiin dhiifama jiini kun ji'a kabajamaadha. Jiinuu kabajamaadha. Garuu yeroo hundaa'u garatti waliif qabachuu sirrii miti. Kanaaf warri nama didduus ni jira. Warri anaa fi namni kun Amaaraa fi Islaama akka jedhu jira namni keenya. Amaariinis kophaa Islaamnis kophaa waan tokko miti walitti dhufu kun. Kanaafuu namni walitti balleessitan akka waliif dhiifama waliif gotan waliif irra dabraa waliif garaa bal'adhaa walitti fiiginaa wal qoccoluudhaaf wal tumuudhaaf wal arrabsuudhaaf wal hamachuudhaaf walitti fiiginaa isin jenna Oromoo teenya Rabbiin nagaa isin haa godhu. Warra baranaa kabaree hedduu Rabbi isin haa godhu. Warroota silaa akkuma beekamu biyya ormaatti irra faffacaanee jirra. Rabbiin ni danda'a ji'uma kana sababa nu godhee walitti nu deebisee bilisummaa nu kennee gurra keenya ka ajaa'ee kana Rabbi akka addunyaatti nu haa urgeessu. Nama qofa biratti miti Rabbi biratti illee gurra keenya kana nu haa urgeessu. Dhugaa dubbachuudhaaf nuti salphina guddaa keessa jirra nuti Oromooni. Waa baay'ee keessatti yeroo laallu biyya ormaa tana keessattis yeroo laallu biyya keessattis yeroo laallu salphina guddaa tokko keessa jirra. Salphina guddaa kana Rabbi nurraa haa buusu. Akkuma abbaa mana fayyaa jedhetti yaaddoon isiniin jechu jira. Bas ji'a baatii Ramadaanaa qofaa miti yeruma hundaa'u namni tokko yoo walitti aaree guyyaa 3 booda ibaadaa gootu waan ta'e tokkotu Rabbiin sirraa hin qeebalu. Namni mush baatii Ramadaanaa qofaa miti gizuma hundaa'u namni tokko aaree wal diduu waamuma jiraati. Garuu defeeti dhiifama waliif godhuu qabu guyyaa 3 booda dalagaan kee waan hin qeeballeefu. Yaani Rabbi wam hundaafu numa hundaa'u Rabbi haa qajeelchu nullee haa qajeelchu isinillee haa qajeelchu. Namuu hanga danda'utti waluma gorsa isinillee yoo badii qabaanne nu gorsaadha. Badii teenyaafillee dhiifama nu godha. Isinillee nu gorsa nutillee hanga beeknu isinitti himna. Namuu bikka jiru baatii Ramadaanaa qofaa miti gizee hundaa'u Rabbiin ni jira. Gizee hundaa'u namni dhiifama walii godhuuf qaba. Diliin baatii Ramadaanaa qofaa miti namni tokko ibaadaa Rabbii qabaate diliin ganama subii fi zuurii jidduu dalaydee hoggaati udu'atte siraa dhiqamti. Sanumaafuu gizee hundaa'u Rabbiin ni jira. Gizee hundaa'u Rabbiin nu haa qajeelchu Rabbii Faatimaa nu haa tolchu. Warra irra jajjabaatee taraayis akkuma jansanitti salaannee soomanaas akkasitti soomannee warra akkasiirraa Rabbi nu haa godhu. Warra kajeellaa jannata al-firdaws irraa qabu kajeellaa sodaa Rabbi irraa qabu Rabbi nu haa taasisu. Daawwattoota hordoftoota keenya yeroo ammaan tanaa tuni yeroo dadhabduudha baay'ee takka dadhabduudha. Dadhabduu jechuun kiyya fakkeenyaaf amma ollaan kiyya kun waan nyaatee bulu kan qabne jira. Kanaaf Oromoon dura Oromoon akkuma beekamu garaa bal'ata wal biratti nyaatu wal biratti dhugu tikkoo qabu hiyyeessa bira geesseetti waliin taa'anii nyaatan. Kanaafu naannoo keessan Oromoon miskiinni hiyyeessi yoo jiraate Oromoo qofaas miti saboota biraatis waliin akka soomana kana wajjin teessanii tikkoo harkattan maaliif timira habbaa lamaa hin taane timira tokko nama sanii kennite timira tokko yoo ifi nyaatte ati ajirii guddootu Rabbi bira siif kataba. Tanamaa itti dhiisa. Tanamni namarraa haasawaa maal jedhamee dubbatamu sanitti dhiisa. Fakkeenyaaf amma ollaan kiyya kun waan nyaatee bulu kan qabne jira. Kanaaf Oromoon dura Oromoon akkuma beekamu garaa bal'ata wal biratti nyaatu wal biratti dhugu tikkoo qabu hiyyeessa bira geesseetti waliin taa'anii nyaatan. Kanaafu naannoo keessan Oromoon miskiinni hiyyeessi yoo jiraate
Oromoo qofaas miti saboota biraatis waliin akka soomana kana wajjin teessanii xiqqoo harkattan maaliif timira habbaa lamaa hin taane timira tokko nama sanii kennite timira tokko yoo ifi nyaatte ati ajirii guddootu rabbi bira siif kataba. Tanamaa itti dhiisa. Tanamni namarraa haasawaa maal jedhamee dubbatamu sanitti dhiisa. Namoonni tokko tokko nama qaanfatee nama sotaaf jecha kanamarraa fudhannee jira. Kunillee sirrii miti. Namni waa kennuuf kunillee nama kanaaf wayiin kennee waan akkanaatiin kenneefi waan akkanaatiin godheefi jechuun qabu. Sadaqaa obboleessi kiyya obboleessi islaamaa obboleettii tiyya obboleettii islaamaa sadaqaa yoo kennatu yoo harka mirgaatiin kennite harka bitaa kun sin arkin akka jedhanitti an qara'illee hin beeku baradheellee hin beeku garuu namni keenya fakkeenyaaf arraan tana ka'ee yoo ana gargaare ana bira achi deemee nama bira dhaqee waan akkasiitiin godheefi jedhutu jira. Yoo nama tokko gargaartee achi deemtee biraa waan akkasiisan dubbatte waan akkanaa sanan gargaareettee atilleen sadaqaan ati sadaqatte bakka siin geessu jedhanii. Wanta akka yoo waliif goonee deemnee nama bira walii haasofne atuun hangalatoonfattu mucha rabbi jedhiisi. Nama birattuu fudhatama hin qabdu. Wanti takka waan takka walii godhanii namni deebi'ee yoo walirraa haasa'e nama birattuu fudhatama hin qabdu rabbi bira dhiisi. Rabbi nu haa qaceelchuu yaani tanaasanii osoo hin jenne abalukkas jee abalukkana jee osoo hin jenne hunduma keenyaa'u rabbi nu haa qaceelchuu karaa khayrii rabbi nu haa oofu. Rabbi namu wal jaalatu rabbi nu haa godhu rabbi qomateenya nu haa bal'isu wal nu haa jaalachiisu waa'ee kana yaani abalukkas jee abalukkana jee kana firaa dhiisne ta rabbi qaba haadha rabbi qabatee namuu deemuudha. Yeroo ramadaanaa qofaa miti yeroo hundaa'u namni tokko wal kabajuu qaba guddaan akka guddaatti xiqqaan akka nama sira guddaa akka obboleettii teetii akka haadha keetiin ilaalu nama sira xiqqaallee nama akka sira xiqqaa kabajuu qabda. Yeruma hundaa'u namni wal kabajuu qaba gizee ramadaanaa qofaa miti maaliif ramadaanni kun waan sheexaanni hidhamee gabanumaa waliin itti dabaluu barbaadu yeroo ramadaanaa kana akkuma beekamu yeroo ramadaanaa qofaa miti yeroo hunda wal hamachuun dhorkaadhaa jira. Namni keenya yeroo ramadaanaa ammaan tana yoo dheexee nama biratti hamatte haa soomanni jiru soomanni jiru soomanni jiru yeroo kaanoo yeroo hundaa'u kaameeraan nu gubbaa akka nuti kaameeraa fuula keenya dura keenya haasoo jiru kanatti kaameeraan nu gubbaa ta'a. Malaayikaan asii fi as lamaan keenyarra teesseetti nu dhaggeeffatti waan itti hojjennu. Namni ramadaana afaanii qabu namallee amachuu haraami sanii fi namni hedduu sodaata garuu gizee hundaa'u rabbiin numa jira. Ramadaana qofaa miti isuma hundaa rabbiin waa qaceelchu hunduma keenyaa rabbiin waa qaceelchu. Waan tokko ofirraa hambisuu dadhabnee daawwattoota hordoftoota keenya wanni hambisuu dadhabne suni amma fakkeenyaaf araba tana bira hojjannaa kanuma soomanaati afaan keenyaan arrabsina afaan oromootiin. Isaanis waan nun kabajannu kana namaaf nun ta'ani. Hin kabajanii nuti isaan kana kabaju. Saa dhugaadha. Amma kunoo dilii guddoo nama waan kana fakkeenyaaf nama afaan kiyya hin beekne tokko afaan kiyyaan fakkaattii xiyyaa wajjin taa'ee yoo inni jara kana hamadhe dilii na gubbaa deemu jirti. Ammoo namni keenya akkasii hin ta'u yoo nama keenyatti balleessite azaaba seentaaf ta'a isaan. Yaani namni tokko. Namoo tokkottu fakkeenyaaf amma yoo Yahudaa yoo taate yoo isiin sin tuqin rabbiin tuqin hin jenne yoo tuqamte qofa immoo ofirraa tuqin hin jenne. Kanaafuu warroota afaan keenya hin beeknes tuquu dhiisu. Isaanis rabbitti taa'imu. Nuti keenyumatti himna silaa'ee kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya baay'ee takka isin jaalannaa isin kabajnaa akkuma kanaan dura isin hin jenne wal biratti nyaatinaa wal biratti dhuginaa wajjin nyaadhaa xiqqoo qabdan wajjin qooddadhaa soomana khayrii waliin dabarsaa. Rabbi gabrummaa namaa nurraa buusee rabbi keenya nu haa dalagachiisu. Bilisummaa nuuf kennee rabbi biyya nu haa dachaasan isin ijaa Oromootti hedduun isin jaaladhaa. مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان يا باتي بنمتو جنني هلا تهلا نزابات التيس شفا مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان نجايا نودو في كونو رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان يا باتي بنمتو جنني هلان
تهولا نزابات التيس شوفا daawwattoota hordoftoota keenyaa kun akkanatti yoo rabbi jedhe nashiidaa takkaanis isiniif hin baasa yoo rabbi jedhe Inshallah. soomana kanallee ta'uu baatu kan dhufullee ta'uu baatu kasan booda Inshallah. warra baranaa kan bara hedduu rabbi nu haa godhu. Hedduun isin kabaja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagayaan naa tura. Nagayaan nuuf jiraadhaa isin jaalannaa isin kabajnaa. Ramadaan khayri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.